Yooyyaa harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo akkan barbaachistu taate kan biyyarraa nu dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis hamma xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana tura. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan isiniin jenna. Asumaan gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Loltuun waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa filatee erga galee booda ajjeefame Haacaaluun akkamiin akka ajjeefame waan odeeffanne qabna. Odeeffannoo guutuusaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Maddeen qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa fi Aanaa Diggaa irraa akka odeeffannetti loltuun waraana bilisummaa Oromoo Haacaaluun baatii darbe keessa godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Diggaa waajjira poolisiitti harka kennate jedhame. Ergasii waajjira poolisii Aanaa Diggaa ture. Booda irra qondaalli mootummaa olaanaan ni dhufa jedhame gara godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee geeffame jedhame. Tibba sana hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa magaalaa Naqamtee dhaqee sana booda loltuu waraana bilisummaa Oromoo kan turee fi karaa nagaa filatee kan gale Haacaaluu irratti reebichi hammaataan achuma Naqamteetti irratti raawwatame. Ilkaan isaa irraa caccabee akka malee garaa keessaa fi laphee irras waan tumameef dhiiga tufaa ture jedhan. Booda gara Aanaa Diggaa irraa fidameetti akka deeffamu ajajni darbee jedhan maddeen qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa. Ajajuma sanaan Aanaa Diggaatti deeffamee waajjira poolisiitti hidhame. Kutaa qofaatti akka hidhamu immoo odeeffannoon maddeen waajjira poolisii Aanaa Diggaa irraa argame ni mul'isa. Hoggansi waajjira poolisii waajjira bulchiinsaa fi nageenya akkasumas waajjira milishaa aanichaa guyyaa Haacaaluun ajjeefamu sana sa'aatii dheeraaf walgahii irra turus dhagahame. Halkan sana naannoo sa'a 9tti dhukaasa wal irraa hin cinne yeroo gabaabaaf turuu isa jiraattonni naannawa sanaa dubbatanii jiru. Loltuu waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa filate galee kana kan itti dhukaasee ajjeese nama Magarsaa jedhamu yoo ta'u inni immoo qajeelfama gubbaadhaan natti kenname raawwadhe jedhee waahiloowwan isaanitti dubbate jira jedhame. Godina addaa saba Oromoo Walloo humnoonni finxaalii faannoo namoota nagaa 9 ajjeesuun dhagahame. Jiraattonni yaada isaanii kennaniin aanaa Harxummaa Fursee ganda Jaarraa jedhamutti haleellaa raawwatameen namoonni nagaa jiru idilee ofii irra turan ajjeefamuu ibsamee jira. Finxaaliyiin kunniin qabeenya uummataa mancaasanii loon uummataas uffatanii akka deeman jiraattonni himanii jiru. Wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru baay'ee muruun nama godhudha. Keessattuu gama Walloo keessatti kaleessa nama 8 hanga 9tu loowwan waliin lubbuun nama ba'aa ture. Nama uummattoota achirraan jiran dubbiseen tureyyuu akkamii wanti kun jedhee yeroo gaafadhutti akka uummanni fa'aallee walitti hin birmanne godhanii jedhan. Maali kana maaltu godheennaan nuti milishaa jennee waamna. Iddoo tokko tokkotti isaan buchullee waan ta'edhaniitu waamu. Milishaatu uummanni akka walitti hin birmanne godhee jedhanii turanii. Maaliif isaan isinirraa ni dhoowwii lolurratti ni hirmaatu yoo jennee yeroo ani jedhee gaafadhu lakkii nuti waraana bilisummaa Oromoo shanee loluuf gadi baane malee qaama faannoo jedhu loluu gadi hin baane jedhanii akka nuti wal faana lolle immoo isaantu nu dhoowwee kanaaf akkasittiin miidhamaadha jirra jedhaniitu dubbachaa turanii. Namoota alaaf keessa jiranillee dubbiseen ture jechuudha. Kaleessas ta'ee har'as. Kunoo uummanni keenya inni kun gaa beekamaadha. Mootummaa tokko uummanni Oromoo dhumaa jiru taasisaa jira. Isa kanarratti uummanni maal gochuu qabaa yookiin uummata kana sirnaan bukkee dhaabbanne milishoota achi jirtuyyuu rukutanii akka of keessaa baasan Oromoon hundi irratti hojjechuu qabaa yaada jedhuun qabaa galatoomuu. Haaluma wal fakkaatuun artistii Keekiyyaa Badhaadhaas dhimma kana irratti yaada dhuunfaa isaa dubbatee jira. Yaada artistii Keekiyyaa Badhaadhaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Egaa uummanni Oromoo Walloo kun haga lubbuu barreetoo waa dhagahuu eegale akkanumatti dhagaatuma guddanne. Isaanis sababni bara baraan itti du'an beekamaadha. Godina biraatiin waldaan geessanii akkasumas immoo godina biraa keessatti hammatamanii naanneffamanii namoota saboota Oromoo hin jaalanne naanneffamanii jidduu sanitti argaman waan ta'eef jibba Oromoodhaaf qaban yeroo maraayyuu achirratti ibsatanii haa ta'u Oromoon Wallootis gargaarsa tokkollee akka hin qabne waan beekeef bitaa mirgatti
ifaajee ofirraa dhorkee achumatti wal horee achumatti jireenya isaa geggeeffataa har'a ga'e bara Oromoon dammaqee wal quba qabaa wal iyyaafataa wal tumsaa waliif birmata jennee yaannuttis har'as qoqqoma isaaniitti tattaafataa jiran malee qaamni isaanii birmatee isaan dhaqqabu hin jiru. Iji keenya osoo arguu gurri keenya osoo dhaga'u lakkii taraadhaan dabareedhaan gadi guuramee ilmi Oromoodhaa yoggaa qalamu yogguu inni akka malee ta'u nama du'eetti miti kan nuti murteessaa jirru nama hafeetti murteessaa jirra. Kan du'e baafatee dabre galeettis nun komatu galeettis isan koman bishaan jigaamama hafee ol qabanii mammaaksatu jira. Haga ilmi namaa akkanatti saba bal'aa kana tuffate har'a guyyaarraa wanni dhaga'aa jirru hundi isaatu waan Oromoo haphisu malee waan Oromoo yabbisu tokkollee keessa hin jiru. Uummanni Walloo waraanamutti jira alagaadhaan. Odeeffannoon ani qabu namoota garasii wareegamaa jiran lakkoofsan haga 8-9 ta'an akka du'an. Isaan sun namni isaanii birmatu hin jiru. Oromoon isaaniif quuqamee isaan kana ofitti qabee akkuma sabaatittuu isaanii birmatee isaan bira dhaabbatu hin jiru. Ogguma isaan kan du'eetoo kan waraanamee hospitaala madoon isaanii gara hospitaalatti fe'ame maallaqa walitti qabuu fi yaalchisu. Maalii jiran Oromoon Walloo hospitaala qofatti gargaaramuu qaba? Yaala qofa irratti gargaaramuu qaba? Uummata kana jarri fixaa jiran kun keenyaa miti alagaadha walitti hin qabnu diina keenyaa jedhanii fixaa jiran. Uummata Walloo kana itti bobba'anii waraana irratti bananii guyyaa tokko dhukaasni achi isaan uummata Walloo kana irra dhaabbatee guyyaa tokkicha hafuura fudhatanii hin beekan. Hamma kanaayyuu onnee rabbi isaanii kenne gootummaa isaaniitiin horii ofii gurgurachaa rasaasa bitatanii bakkuma jiran sanittuu gootummaa ofiitiin lafa dhaabbatanii jiraachaa jiran malee tumsi gaafa tokkicha Oromoo irraa isaaniif birmatameetu isaan kana akka diinni rifatutti isaan tumsee Oromumti isaaniif dhaabbate hin jiru. Egaa waraanamanii booda bakki yaalaaf isaanitti tolu madoo isaanii kan madaa'e kan isaanitti dhiyaatu hospitaala Adaamaatti yeroo baay'ee egaa isaan hospitaala Adaamaa kana seenanii maallaqni walitti qabama. Innuyyuu yookaan yaalchisu maqumaaf akka nama komiin baafataa akka Oromoo Walloo Oromoon komanneef waan fakkaatu wayiitti godhama malee waan Oromoo Walloo haga dhumaatitti gadi ijaaree dhaabee tumsee Oromummaa isaaniitti akka isaan mataa ol qabatanii Oromoo irraa dhalachuu isaaniitti akka isaan boonan guyyuma tokko illee haala gammachiisaa ta'e guyyaan Oromoon isaan kana bira dhaabbatee isaan hamilee ta'eef argaa hin jirru. Inuu isaan amma bo'aarra jiran gaddarra jiran diinni nama isaanii harkatti fite qe'ee isaanii dhaqee irratti bakka isaan loon tiffatanitti guyyaa barbaade dhaqeetuma qe'ee irratti guba. Garuma tokkoon illee wal utubuu hin dandeenye Oromoon walii birmachuu hin dandeenye walii rifachuu hin dandeenye maaliif akka ta'e maaltu akkanatti akka garaa walitti hin jabeesse ani hin beeku. Gama baha Oromiyaatiinis inoo hiyyeessi namni sagalee ta'u heddummaatee hiyyeessi baay'annaan jidduu kan ammoo tasgabbaa'e malee konkolaachistootaa fi daldaltoota jimaa fe'anii deeman guyyaa adiidhaan qe'ee isaaniitti irratti hoggaa fuudhamanii qalaman. Dardarri meeqa kan biyyattii silaa Oromoon qabduuf boruuf mul'ata guddaa mul'ata babal'aa qaban ijoolleen daldalattee nagadattee bakka meeqa ga'uu dandeessu. Karaa irratti qaqqalamtee yeroo tokkorras lama yeroo lamarras sadii yeroo sadiirras afur osuma ija kanaan argu osuma gurra kanaan dhaga'u uummanni Oromoo kun mataa. Ayyee torbanuma kana immoo godina Arsii keessatti ibiddi qe'ee isaaniitti qabatee uummata bal'aa fi hedduu san beelaaf saaxilee qe'ee isaaniitirraa isaan buqqisee uummata rakkoodhaaf saaxilame san guyyaa lamaan tokko lallabame guyyaa lamaan tokko iyyame guyyaa lamaan tokko sagaleen ol fuudhameeti dudubbatame guyyaa lama booda garuu uummanni sun akkam ta'e. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hangamaa odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deemnutti nagaan tura isiniin jennaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.